Go. Go blanco. Kiftiino yaabbo. Nagaan araarri waaqayyo lafa jirtaniif kata jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Bagaa keessanii jirtu fayyuma. Maatii jaalalaa warra taatan. Nagaadha isin fayyaa. Nagaa galata waaqayyo nullee jirra. Kunoo sa'aatii kana yeroo kana geenye waaqayyo nu gargaaree akka ajaa'ibaatti gooftaan nu wajjin ta'ee waan hundumtuu karaa hundumaan gargaaramneerra. Akka nama gargaaramee taasise akka nama gammadee akka nama gargaaramee taasise ofirraa fataa dheedhi. Kanaafi jirra nuti isinillee baga jiraattan lafa jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Nu jirra waaqayyo galata argatu. Asumaanii amantaa musliimaa warra taatan baga gesanii isiniin jenna. Amantaa ortodoksiis warra taatan baga guyyaa kana sa'aatii kana geechani. Kiristaanonni immoo baga jireenya guyyaa kana sa'aatii kana ganama kana waaqayyo dukkana dabarsee isiniin ga'een jedha. Egaa waan hundumaa keessatti yoo waaqayyo nama gargaare malee hin danda'amu. Waan hundumtuun ulfaata. Haalli hundumtuun ulfaata. Waaqayyo gara namaa yoo goree garuu waan hundumtuu salphaadha. Namni lafuma jiru jiraate waaqayyo wajjin nagaa yoo qabaate waaqayyo yoo qabaate nagaa yoo qabaate waan hundumaa akka salphaatti darbuu danda'a. Rakkinni yoo ulfaate iyyuu waan ulfaataa ta'e yoo fakkaate iyyuu waaqayyo hinuma nama gargaara. Isiniin jechuu barbaada. Egaa buna dhugaan isinii wajjin haasa'a ganama kana. Kanaafi akkam isin nagaa qabdu lafa jirtan hundumaatti akkam jireenyi akkam maal keessa jirtu babbanneerra. Dhiigichuma duwwaa ta'anii dhiigama oollaa kanatti qoshii adda adda babbanne isiniin jedha. Egaa ammas fiigama jirra. Kanaaf kottaa buna dhugaa isiniin jenna. Inni biraa maafis guyyaa kana sa'aatii kana ga'uun waan salphaa miti. Kanaaf akkamii maal keessa jirtu hojiin akkamii biyya alaa biyya keessaa kan jirtan waaqayyo kallattii hundumaan baga isin gargaaree guyyaa kana sa'aatii kana geechan isiniin jenna. Kanaaf lolli waanuma jiru moo'ichi kan garuu waan ijoollee waaqayyoo ta'edha. Wangeelli keenyas moo'ichi kanuma keessanii lolamuun keessan, dhiibamuun keessan, jibbamuun keessan, ari'atamuun keessan, isinirratti ka'uun, isin jibbuun waanuma jiru garuu xumurri isaa garuu moo'ichi kanuma warra dhiibamaniiti. Maafin yoon akkana isiniin jedhu dhiibicha guddaadha lafa kana jirra. Dhiibamaa, ari'amaa, lolamaa, dhukkubsachaa, ciisaa, ka'aa, harka duwwaa ta'a, argachaa, dhabaa, uffachaa, qullaa ta'a. Garuu ammarraatti waaqayyo ni nu amananne, nu yeellaasifne, nu qaanessine, akka dhukkubsannetti nafne, akka lolamnetti nafne. Waaqayyo galata haa fudhatu. Isinillee kabajama lafa jiraattanii aizoo keessan aizoo hin darba. Guyyaan kun hin darban jechaa turtani. Guyyaa sun darbeera. Waaqayyo immoo kunoo bara haaraa, yeroo haaraa, guyyaa haaraa, bara haaraa, fuula haaraa waaqayyo nuu kenneera. Egaa haala dabarsine sana hin irraanfannu yeroo hundumaa
guyyaa ishii dabarsine guyyaa himimmaanii guyyaa rakkinaa guyyaa cinqii guyyaa waan hundumtuu dukkanaa'e sana ni raaffannu yeroo hundumaa waan baay'ee keessa dabarree nuuf baqqaa'en hin dhumateen garuu Waaqayyo hin koonuun jedhe dabarseen fide akkasuma haala kan keenya fakkaatanii har'a lafa jirattanitti lolamaa ari'amaa namaan hafuura hamaadhaan kan lolamaa jirtan jabaadhaa akka lolamtanitti naftanii akka ari'atamtanii naftanii akka jibbamtanitti naftanii tarii bifa dhukataadhaan bifa mul'ataadhaan wanti nama lolu biyya lafaa kanarra waan baay'ee jira. Kanaafuu jabaadhaa amantaa qabdanitti jabaadhaa ni mammu'a jedha abdii kutadhee fana jeesaa yani kana booda bakka kan koo hin jiru kan koo kana booda dukkanaa kan kana booda jiraachuu hin danda'u hin jedhina tarii haala ofii keenya waan nu mudate irraa kaanee isinitti haasofna jenneerra nus gaafa dukkana sana gaafa abdii kutannu jedheeraanis garuu Waaqayyo immoo yeroo san dabarsee guyyaa sana dabarsee kunoo lafa kana tarra kunoo nagaan boqonnaa qabna isiniin jedha. Kanaaf isinis dhiibama garaagaraa kan jala kan jirtan madaabiidhaan kan dhiibamtan bifa dhukataadhaan kan dhiibamtan waan dukkana keessa hojjetamu kan dhiibamtan wanta xiyya gadhiifame wanta darbatame jira yoo ta'eyyuu jabaadha dammaqaa irratti isiniin jenna abdiin kutatina seexanniyyuu abdiin kutatu maafiin dura mirga Waaqayyo abbaa bira taa'ee otoo jiru of tuulummaa isaarraa kan ka'e gad darbatames abdii hin kutanne biyya lafaa kanarra ammas inuma ummata rakkisaa inuma nama rakkisaa inuma gadhiifama hafuura waan ta'eef kanaaf isinillee jabaadhaa isiniin jedha. Waaqayyo inni kara keechan gore amantaa kam ta'a musliima ta'a ortodoksii ta'a kiristaanota ta'a garuu jabaadha biyya ormaati kan jirtani dammaqaa jabaadha Waaqayyoon kadhadha hafuura hamaa kana isa bara dhumaa kana inuma mo'attuun isiniin jedha. Waaqayyo bara keechan jireenya keessana eebbisu isinitti yoo dheeriche dhiifama isiniin jedha. Waaqayyo immoo humna isaatiin isin gargaaru fayyaanaa ta'a isinan jaalladha. Like gochuu, subscribe gochuu, share gochuu hin dagatina.